Okkee akkam jirtu hordoftoota yuutuubii Gaaddisa Barnootaa nagaa qabdu jechuun barbaada. Har'a immoo boqonnaa shanaffaa paartii isa dhumaatii wajjii walitti deebinee jirra. Resonaansii irraa eegalla. Resonaansii jechuun maal jechuudha? Resonaansii is increasing the amplitude of oscillation for electric or mechanical system or mechanical wave jechuudha. Weeviiwwan lamaatu jira jennee elektirikaalii fi makaanikaaliidha warreen miidiyaanii barbaadanii fi kan hin barbaanne jennee bakka lama qoonnee jirra. Amplituudii isaanii increase gochuu jechuudha. Resonaansii jechuun by what? By predict force. Force dhaabbataa tokko which is equal to or close to what? Natural frequency tti kan siqu. Predict force in isaa san yookaan humna dhaabbataan san kan amplituudii increase gochuuf barbaachisu maali? Natural frequency tti close dha yookaan natural frequency wajjin kan wal qixa ta'e jechuudha. Resonance is a phenomenon which is an external forces vibrating system forces another system around negative with greater within amplitude jechuudha. At a specific frequency of operation. This means kana jechuun maal jechuudha? Natural frequency jechuudha. Frequency specific ta'e jechuun natural frequency san jechuudha. Natural frequency caaluun qabu jechuudha. Maaliif wanti amplitude high ta'e yookaan increase greater amplitude produce gochuudhaaf force apply ta'u yookaan predict force san maal ta'uu qaba? Constant ta'uu qaba which is equal or closely to what? Natural frequency ta'uu qaba jechuudha. The best example of resonances can be observed by what? Meeshaalee muuziqaa. Fakkeenyaaf meeshaalee muuziqaa yoo fudhattan tooftaa kanaan hojjetu jechuudha. Fakkeenya ijoo fi beekamaa eenyuuti resonansiiti jechuudha meeshaalee muuziqaa. Akkasumas classic example kun amma from the modern yookaan modern material irraa yoo ta'u classic example isaa immoo maali? Swing jechuudha. A person sitting on a swing ni beektu jechuudha. Rasaarrisoo jedhanii fakkeenyaaf tiksee loonii faan bakka loon tiksanitti wadaroo yookaan haada muka irratti hidhatanii kan rasaarrisoo taphatan san ni beektu. Inni sun amma classical example for resonance jechuudha. In ideal situation haala idealii ta'e tokko keessatti there is no friction at all. Friction jiraachuu hin qabu jechuudha. Maaliif friction high amplitude san akka noomina si godha jechuudha. So also almost all musical instruments like guitar and TCR what? Principle of resonance dha. Principle yookaan qajeelfama resonansiitiin kan hojjetan ta'uu isaaniiti. Meeshaalee muuziqaa kanneen akka gitaaraa, fileetii fi kanneen kana fakkaatan seera maaliitu hordofu jechuudha? Resonansii hordofa jechuudha. Kan biraa immoo doppler effect dha. Doppler effect jechuun effektii akkamiiti? Effektii dhaggeeffataa fi dubbataan sagalee tokko baasu yookaan maddi sagaleetii fi kan sagalee san dhaggeeffatu jechuudha. Effektii isaa waliin qaban jechuudha. Taatiin isaa waliin qaban kan qoratu doppler effect jedhama jechuudha. Doppler effect is observed ta'uu kan danda'u whenever the source of wave maddi wave sanii is moving with respect to observer jechuudha. Observeraaf kan siqu yookaan akkana jechuun soursiin wave saniitii fi observerri san yookaan dhaggeeffataa waan sanii sun maali? Sagalee sanii san maali? Kan walitti kan kallattii tokkotti waliin deeman jechuudha yookaan maddi sagalee gara observeratti yookaan observerri gara source of wave'itti kan siquun effektiiwwan haala saniin uumaman kan qoratu maal jedhama? Doppler effect jechuudha. Jechuun gabaabumatti yoo kun observera ta'e kun ammoo source of wave yoo ta'e source of wave takka observerri gara source of wave'itti deemu takka ammoo source of wave gara observera kanatti deemuudhaan taateewwan haala kana keessatti uumaman maal jedhama? Doppler effect dhaan kan determine ta'an jechuudha. Kunis wavelengthii farratti hundaa speedii waving kun ittiin deemu fa'aa include kan godhu jechuudha. Doppler effect can be observed for the what? Any types of wave. Waveiwwan hedduu jira jenne duraanu dambalii bishaanii jira, dambalii sagaleetii jira, dambalii ifaatii jira, dambaliiwwan garaagaraatii jira jechuudha. Dambaliiwwan hunda keessatti maal effect doppler effectiin maal jechuun danda'ama? Observe gochuun ni danda'ama yookaan hubachuun ni danda'ama jechuudha.
We are most familiar with Doppler effect because of our experiences with sound wave garuu more focus kan godhu as keessatti under Doppler effect amma chapter amma keessan kana keessatti jechuudha sound wave dha irra caalatti focus kan godhu dambalii sagaleetii jechuudha adeemnu fakkeenyaaf kun Doppler effect fakkeenyaaf mucaan kuni garliidha kuni booyidha kuni booyidha konkolaataan gara imalaa jira jechuudha gara booyii kanatti imalaa jira the police car proceeding from the garlirraa garanarraa garana deemaa jechuudha konkolaataan kuni and approach to the booyitti siqaa jira jechuudha the wavelength of gives is longer when proceeding wavelength garlii tanaa fi konkolaataa kana jiddu jiru leengiziidha kaasii leengiziidha kan ammoo booyii fi konkolaataa jiddu jiru maali shortiidha jechuudha wavelength isaanii shortiidha jechuudha if you notice frequency heard by the observer frequency observer tokko ittiin sagalee san dhaga'u yoo ta'e fs ammoo frequency madda irraa emitted ta'u jechuudha frequency sagaleen sun ittiin madda sagalee irraa yookaan konkolaataa kana irraa ittiin emit ta'u yookaan ittiin ba'u yoo ta'e let ammallee speed illeen v note jechuun v of observer jechuudha and v qulqulluun ammoo akkanaa kun maal jechuudha saffisa sagaleen qilleensa keessatti hin deemu jechuudha ka dhaabbata times 3 times 10 the power of 8 kateessan jechuudha fs vs ammoo maal jechuudha speedii madda sagalee yookaan speedii sagaleen konkolaataa kanarraa ba'u ittiin deemaa jirtu jechuudha inni kun gaafa hariiroo kana mathematically gaafa ibsamu frequency'n observer tokko wal qixa tahaa maal ta'a jechuudha frequency madda sagalee into frequency madda sagalee jechuun esidha frequency madda sagalee into saffisa qilleensaa sagalee qilleensa keessaa plus or minus saffisa observeraa irra saffisa sagalee plus or minus saffisa madda sagaleeti jechuudha as keessatti formulaan lamaatu jira jechuudha formulaan lamaan jiru fakkeenyaaf haala sochii observeraa fi kanarratti hundaa'uudhaan yoo fakkeenyaaf kan dubartii tanaa fi kan konkolaataa kanaa kan shalaynu taate akkasuma kan booyii kanaatiif konkolaataa kan shalaynu yoo ta'e yoo wanti walitti kan deemu ta'e tuwardii chaarjerii ta'e yookaan sochiin kan walitti adeemaa jiru yoo ta'e bakka viinootii ta gubbaa tana jechuudha upper sign jechuun fakkeenyaaf akka kana gubbaa jechuudha ida'uutu gubbaa jira achirratti ida'uu gubbaa jiraame asirratti ida'uu plus v note goona jechuudha ammoo jalaa keessaayis eenyutu gubbaa jira irrisuutu gubbaa jira jechuudha laa upper gidee jiru ida'uu fi irrisuu plus or minus bakka jennu tanatti isa tana baana jechuudha upper sign kamii minusii tani jechuudha ammoo lower sign kan jedhamu jalaa kana jechuudha kanaaf akka tanatti wanti adda ba'u haguma kana jechuudha upper sign fi lower sign jechuun isa gubbarraayis ida'uun upper jedhamti kajalaatirraayis maayineesiin upper sign jedhamti plus or minus jaamne kaanis minus or plus jedha kun lower jedhamti tunis lower jedhamti ammoo ida'uun upper jedhamti tunis upper jedhamti jechuudha kanaaf yoo fakkeenyaaf haalli sochii wantoota sanii tuwardii chaarjerii ta'e yookaan gara walitti maddi sagaleetii fi soorsiin sagaleetii fi observerrii yoo ka'u sochiin isaanii tuwardii chaarjerii ta'e gara walitti fuula walitti garagalanii kan walitti deeman yoo ta'e maal fayyadamne jechuudha gubbaarraa plus or minus gubbaarraa pilaasii fudhanna ammoo minus or pilaasii jalaatirraa maal fudhanna minus fudhanna jechuudha akkasitti kan hojjennu jechuudha yeroo kana maal ta'a frequency of observerii maal ta'a increase ta'a jechuudha yoo maal ta'e tuwardii chaarjerii yoo ta'e yoo immoo awway from charger ta'e madda sagaleetirraa garagaratti yoo deeme yookaan maddi sagalee observerarraa kallattii biratti yoo kan deemu ta'e maal fayyadamna plus or minus gubbaatinirraa minus fudhanna minus or plus jalaatirraa immoo maal fudhanna plus fudhanna kanaaf yeroo kana
Frequency observeraa maal ta'a jechuudha? Decrease ta'a jechuudha. Qabatama beekamaa jechuun kuni akkuma wavelength jidduu isaanii jiru xiqqaachaa deemuun frequency observeraa maal deemu guddataa deema jechuudha. Akkuma immoo maddi sagaleetii fi observerri jidduutti wavelength dheerachaa deemuun frequency observeraa maal ta'a deema gadi bu'aa dhufa jechuudha. Kun achirraa wanni hubatamu kana jechuudha. Ni dhufa gaafiin tokko fakkeenyaaf asirra shalagiyyee ni dhufa. Kalkuleet gochuu qabdu jechuudha. Foormulaa kana bifa sirriitiin hubachuudha jechuudha. Karakterii weeviiti kan biraa immoo weeviin amaloota gurguddoo afurii kan inni ittiin beekamu tokkoffaa rifleekshiniidha. Balaqqeessa'uu kan jedhamu sun jechuudha. Balaqqeessa'uun kun maal ta'a? Feezii tokko keessatti kan raawwatu. Feezii tokko qofa keessatti jechuudha. Qilleensa ta'us qilleensa qofa keessatti, dhangala'oo ta'us dhangala'oo tokko keessatti feezii tokko qofa barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf balaqqeessa'uu sagalee jechuun sagaleen fakkeenyaaf gubbaarraa dhufee dirra tokko gaafa yookaan baawundarii tokko gaafa ga'u akkasitti ka'uusan jechuudha. Kun akka kana keessatti aangiliin asiitii fi aangiliin inni kun ittiin inkileendi godhe walqixa kayyoosan seera saniin jechuudha. Kan isaas diiteeyilii sirriitti qabachuu barbaachisaadha jechuudha. Hiikaa dhugaa sobaan fiduu danda'a, filannoo keessa fiduu danda'a. Reflection jechuun maal jechuudha? Whenever traveling wave reaches boundary tokko bira galee ga'u yoo weeviin tokko yookaan dambaliin tokko daangaa tokko bira ga'u yookaan boundary tokko bira ga'u parties or all waves bounce. Gaafa reflectionidha jecha bounce jettu kana irraa hubatamu qabdu jechuudha. Bounced back jecha hangee kun bu'uura jechuudha. Bounced back kan jedhu reflectionidhaaf jecha hafuu hin qabne jechuudha. Jecha hafuu hin qabne yookaan rebounding jechuudha. Kunoo rebounding is a wave from surface dirra sanirraa rebound ta'uu jechuun yookaan rebouncing jechuun yookaan back jechuun gara duubatti deebi'uun san jechuudha. Reflection of the wave jedhama. Kunoo fakkiidhaan kutaa 12ffaa irratti fiiziksii chaaptar 3 irratti barattaniif kan jirtan jechuudha. Kunoo akka kana jechuudha. Akka kun reflectionii jedhama. Seerri reflectionii yookaan law of reflectionii maal jedha? Angiliin incidentii fi angle of reflected was equal jedha. Kana dagachuu hin qabdu jechuudha. Angle of incidence is equal within angle of reflection. In the what? Law of reflection. Seera reflectionii jalatti angiliin lamaan wal qixa jechuudha. Asii fi asiinis wal qixa, jidduu sanii fi jidduu saniis wal qixa jechuudha. Kun seera reflectioniiti dagachuu hin qabdu jechuudha. Amala reflectionii kan ibsu jee fiduu danda'a waan ta'eef qabachuu qabdu. Kan biraan immoo refractionidha jechuudha. Refraction jechuun dabee darbuu jechuudha. Refractionii jecha keessatti wanti ati beektu jecha refraction jedhuuf miniingii yeroo hunda jechi hafuu hin qabne maali? Miidiyaanii lama barbaada. Miidiyaanii refractionis occurred in the what? Occurred in two phase. Into miidiyaanii lama barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf qilleensaa fi dhangala'oo barbaada. Jajjaboo fi maal barbaada? Yaa'a lama barbaada. Refractioniin yaa'a lama barbaada. Garuu reflectioniin yaa'a tokko qofa barbaada jenne. Refraction jechuun when changing the direction of jechuudha. Changing the direction of wave. Yoo weeviin yookaan dambaliin tokko kallattii isaa jijjiiree yeroo miidiyaanii tokkorraa gara miidiyaanii biraatti darbu miidiyaanii kaan keessatti maali kallattii sochii isaa yoo jijjiiree refraction jedhamti jechuudha. Changing the direction of wave from when it is passing from one medium to the other by it is what? Changing the speed. Speedii ni jijjiire jechuudha. Fakkeenyaaf sagaleen qilleensa irraa gara bishaanitti yoo seene fakkeenyaaf jechuudha. Garuu bishaan keessa seenee bishaan keessatti saffisni sagalee maal ta'a? Ni dabala jechuudha. Sababa jijjiirama saffisa sagalee kanaatiif maal ta'e jechuudha? Kallattii sochii weevii sanii ni jijjiirama jechuudha. Refractioniin weevii akkamiiti jechuudha? Weevii miidiyaanii lama gidduutti gaggeeffamudha jechuudha. Yeroo miidiyaanii tokkorraa gara miidiyaanii kaanii seenuu deemu sanitti daangaa qarqara miidiyaanii kaanii san irratti kallattii sochii ni jijjiira jechuudha. Ni jijjiira. Sababa maaliitii fi sababa saffisni dambalii sanii jijjiiramuuf jechuudha. Akkasitti fakkeenyaaf kunis diyaagiraamiin gisee nuti agarsiisu kunoo kana fakkaata.
Kanarrattis Snell's law irraanfachuu hin qabdan jechuudha. Snell's law akkam jedha? Sin of this angle over sin of this angle is equal to saffisa as keessa jiru over saffisa as keessa jiruuti jedhee kan dubbatisan jechuudha. Garuu kunoo isa kana qabachuu qabdu. Garuu immoo inni kun yoo refraction index jedhee n2 dha jechuudha. n2 over n1 dha jechuudha. Kun maali? Refraction index dha. Kaan irratti hariiroo sirriiti. Angle theta 1 over theta 2 dha is equal to velocity speed of this at medium first medium over speed of these waves at the second medium is equal to wavelength tokkoffaa irra wavelength lammaffaati. Garuu refractive index dhaaf yoo isin gaafate refractive index 2 over refractive index 1 dha jechuudha. Kana dagachuu hin qabdu. Formulaan Snell's law kan keessatti dalagu jechuudha. Walumaa galatti refraction keessatti maali? Miidiyaanii lama barbaachisa. Direction sochii weevii sanii kan jijjiiru keessatti kan jijjiiramu jechuudha. Kunis sababni jijjiirama isaatiin sababa maaliiti jechuudha? Jijjiirama speediiti jechuudha. Jijjiirama speed of weevii saniitiin jijjiiramni directionii wanta sanii kan dhufu ta'uu isaati. Kan biraa yoo deemnu refractioniin san fakkaata. Kan biraa amalli biraa immoo diffractioniidha. Diffraction jechuun double sliitii faana yaadattu jechuudha. Gaafa kutaa 12 irra jiramu na fakkaata. Kunis fakkeenyaaf kuni qaama dhaaba tokko yoo ta'e fakkeenyaaf wanta tokko yoo ta'e ifaan tokko fakkeenyaaf yoo ifaan tokko qaamni kun bakka tanaan uraa xiqqaa tokko yoo qabaate fakkeenyaaf ifaan dhufee uraa kanaan gaafa seene akkanatti diffractive jechuudha. Ni biifama jechuudha. Bittinnaa'uu kana jechuudha. Kanaaf diffraction jechuun akkas jechuudha. Diffraction jechuun spreading jechuudha. Spreading of the wave. Kun obstacle dha yookaan miidiyaaniidha. Miidiyaanii kana keessaa dhufee gaafa miidiyaanii kana keessatti qaawwa qal'aa tokkoon seenu miidiyaanii kana keessatti maal ta'a? Diffracted jechuudha. Fakkeenyaaf kana qal'aalumatti ifaan qaawwa manaa xiqqaa tokko yoo seenu fakkeenyaaf yoo argitanii jiraattan qaawwa manaa xiqqaa tokko yoo seenu ni babal'ataa jechuudha. Eega seene booda diffracted jechuudha. Radiation such as light more inni kun electromagnetic radiation dhaaf dalagaa jechuudha. Diffraction of waves the main character of what? Electromagnetic radiation or electromagnetic wave. Electromagnetic wave dhaaf dalagaa jechuudha. Interface-dha. Interface-in akkuma yeroo darbe dubbanne yeroo combination of two or more the waves interact lamaa fi isaa ol jechuudha. Gaafa interact wal godhan yookaan coincide gaafa ta'u yookaan overlap gaafa ta'an jechuudha. Maaltu gidduu isaaniitti uumama? Interface-tu gidduu isaaniitti uumama jechuudha. Kunis amala maaliiti jechuudha? Amala waveeti jechuudha. Amplitude for individual waveedha. Amplitudein isaanii individual wave isaanii walitti ta'uudhaan. Kunis fakkeenyaaf direction garaagaraa ta'uu danda'a. Garuu maali? Overlapidha. Overlapidhaani fakkeenyaaf tokko direction akkana ta'e kaan immoo direction garana yoo ta'e isa kana gaafa walitti daanu maybe what wal balleessuu danda'a. Maybe immoo inni kun xiqqoo ishee warra dheeraa ta'e direction gaafa isaan kana walitti daanu amplitude isaanii kana gaafa walitti daanu direction gara isa dheeraa kana ta'uu danda'a jechuudha. Kun direction isaa irratti hunda'a. Garuu overlap ta'uu kana qofa jechuun nuti irratti interface uumuu jechuun overlap ta'uu kana jechuudha. When the two or more waves are interact or coincident pathway karaa daandii san irratti interact wal godhan haalli isa yookaan feenomenaan akkasiisan maal jedhama? Interface of wave jedhamee waamama jechuudha. Interfaces also occur between two waves train moving in the same direction or having different wave lengths or frequency. Yes, frequency garaagaraatiin deemuu danda'a. Wave lengths garaagaraa qabaachuu danda'a. Directionii wal fakkaataa ta'uu danda'a jechuudha. Immoo kan biraan immoo shantuqaa ja'a images formed by plane of mirror. Fakkaattii daawwitii diriiraatiin uumamu amala isaaniiti jechuudha. Daawwitii diriiraatiin fakkaattiin uumamu akkami? Gabaabumatti fakkaattiin daawwitii diriiraadhaan uumamu maali? Yeroo hunda fakkaattii akkamiiti jechuudha? Yaaddoodha jechuudha. Virtual imageedha. Fakkaattiin daawwitiin
daawwitii diriiraatiin uumamu fakkaattii yaaddoodha yookaan fakkaattii riidii miti jechuudha. Fakkaattii sirrii miti yaaddoodha yeroo hunda jechuudha. Change of distance mirrors garuu fageenyi fakkaattiin sanii fi objektiin san mirrorii sanirraa yookaan daawwitii diriiraa irraa qaban equal distance qabu. In the plane mirror daawwitii diriiraa keessatti the law of reflection is obeyed. Amaloota weevii san keessaa reflectioniin jechuudha. Reflectioniin obeyed as keessatti seerri reflectionii san ni kabajama jechuudha. Daawwitii kam keessatti mirror plane mirrorii keessatti yookaan daawwitii diriiraa keessatti seerri apply ta'uu reflection laws. Angeliin isaaniitis maali wal qixa. Yes, akkuma reefuun tana jenne gaafa reflectionii dubbannu san angle of incidence is equal to angle of reflected jenne seerri sun as keessattis apply ta'a jechuudha. The orientation and the height of the image is the same object. The same within object. Dheerinni fi orientation fakkaattiidha jechuudha. Kan objektiitii wajjin wal fakkaate jechuudha. Kanaaf in plane mirror daawwitii diriiraa keessatti always virtual images formed. Fakkaattiin uumamu fakkaattii yaaddoodha jechuudha. Kan biraan immoo image formed by lensiidha. Lensiin lama jira. Convexii fi lensii convexiitii fi concaviitu jira jechuudha. Lensii concaviitu jira jechuudha yookaan convergence fi divergence jechuudha. The lenses are commonly used this forms image by refraction. Yes, karreefu keessatti mirror image keessatti reflectioniitu apply ta'a. Kana keessatti garuu looyii eenyuuti jechuudha. Refraction dabee darbuu san jechuudha. The optical instruments such as camera and telescope. Wanni adda baafatu qabdu lensii keessatti ruuliin dalagu kami refractionidha. Kan Snell's looyiin ibsisan jechuudha. Snell's looyiidhaan kan ibsame san refraction looyii san eenyu keessatti oola lensii keessatti apply ta'a jechuudha. Lens is what? What is lens? Lens is the parts of transparent thick glass. Gilaasii akkamiiti? Gilaasii ifa kan dabarsituudha jechuudha. Lensii jechuun gilaasii ifa of keessa dabarsituu fi which is bounded by two spherical surface amala isaati jechuudha. Dirra spherical yookaan geengawaa yookaan circle ditee tokko lamaan kan marfamee jirudha. Lensiin dirra maaliitiin marfamee jira? Dirra lamaan marfamee jira kan spherical surface ta'e jechuudha. Kun amala lensiiti. Lens is also an optical device which is through there is light convergence or divergence before transmitting. Lightiin kun osoo hin darbin dura xiyyoonni converge walitti ta'u yookaan diverge keessa isaanii kan qaxxaamuran jechuudha. Optical device dha jechuudha. Isin gosa lama jira convex fi concave lensiitu jira. Convex jechuun converging lensii dha jechuudha. Xiyyoonni keessa isaanii erga darban booda walitti converge ta'u jechuudha. Which is amala convex lensii kan ta'e centeriin isaa maali? Thickest dha jechuudha. Thickest at the center and converge the beam of parallel light. Xiyyoota parallelii dhufan maal godha? Walitti converge godha jechuudha. At what? To the real focus. Focusii tokkotti walitti converge godha. Fakkiidhaan yoon isin agarsiise. Fakkeenyaaf kun xiyyoonni fakkeenyaaf kun leensiidha. Kun convergence leensii jedhamti. Kun ammoo divergence leensii jedhamti. Lensiin tun jechuudha. Tun convergenceidha. Xiyyoonni parallelii gizee dhufan maal ta'u? Asirratti tuqaa kanarratti maal ta'u? Converge walitti ta'a jechuudha. Amala isaa converge walitti godha xiyyoonni. Concavein xiyyoota ifaa maal walitti godha? The character of concave lensii yookaan convergence lensii maali? Walakkaa isaaniitti irraan thickestidha. Akkuma fakkii irratti akkuma argitan lakkunoo walakkaan isaa maali? Thickestidha. Fiinteen isaa kun maali? Qal'aadha. Inni kun ammoo fiintee irra furdaadha. Jidduun isaa maali? Very thick. Very thin jechuudha. Thinnestidha jechuudha. Haphiidha jechuudha. Qal'aadha jechuudha. Concavein ammoo the thinnest at their center. Walakkaa isaatti irra maali? Thinnestidha. Qal'aadha yookaan haphiidha jechuudha. Diverge godha jechuudha. Xiyyoota ifaa parallelii dhufan maal godha? Addaan bittinneessa jechuudha. Virtual formii uumachuu yookaan virtual focusii uumuu danda'a jechuudha. The distance from the focal point to the lens is called focal length jechuudha. Fageenyi focus pointii fi fageenyi focus pointiin lensii irraa qabdu maal jedhama? Focal length jedhamee waamama jechuudha. Kunoo fakkaattiin
leensiin lamaan kunoo kana leensiin kun xiyyoonni gaafa dhufee isii keessa dabru maal ta'a daayivarjii godha jechuudha. Adda daayivarjii godha jechuudha. Kun ammoo gara tuqaa fookasii tokkotti koonvarjii walitti godha jechuudha. Yookaan koonveeksii leensiin walakkaa isaatirraa maali tiikiidha. Furdaadha jechuudha. Inni kun ammoo walakkaa isaatiin tiiniidha jechuudha amala isaaniiti. Kan biraa konkuluud wanti isin godhu fakkaattiin koonveeksii leensiidhaan uumamte yeroo baay'ee riilii fi maali invertididha jechuudha. Maal jechuudha? Fakkaattii dhugoo fi gombifamaadha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo wantoon daayireekshiniin isaanii kana taate garuu imeejiin isii maal ta'a? Daawwardii ta'a jechuudha. Daawunwardi maaliif? Invertididha jechuudha. Invertid imeejii uuma jechuudha. Fakkaattiin isaa dhugoo fi garuu gombifamaadha jechuudha. Deemonish jechuun gabaabumatti saayiziin isaa kan objektii irra xiqqaadha jechuudha. Very small isaan objektiidha jechuudha. Ammolar jechuun irra guddaa jechuudha. The same saayizii kan qabaatu yoo isin ammas keessatti wantootuma adda ta'e tokko keessaa abdatu qabdu jechuudha. Maaliif fakkaattiin neecharii yookaan uumamni fakkaattiidha. More real and inverted garuu as keessaa adda kan ta'u virtual and irreektii uumamaa fayyadu qofa yoo objektiin eessa kaa'ame fakkaattiin eessatti uumama kan jiru qofa isaan akkanatti adda ta'an kana qofa keessaa qabachuu qabdu jechuudha. Kan biraa konkeebii keessatti illee kunoo fakkaattiin konkuluud gizeen isin godhu kana fakkaata haayilii deeminishidha. Fakkaattiin konkeebiidhaan uumamu yeroo hunda maalii isa wantoota irra xiqqaadha jechuudha. Isa wantoota irra xiqqaadha garuu nature of image akkamii virtual yaaddoo fi irreektiidha jechuudha. Irreektii akka kaanii gombifamaa miti jechuudha. Fakkaattiin leensii konkeebiitiin uumamu kana fakkaata. Yeroo baay'ee maali wantoo irra xiqqaadha. Fakkaattii yaaddoo fi irreektiidha jechuudha. Akka karee bosona daawwardiin ta'u jechuudha. Yoo imeejiin ol garagalee karee bosona irra yoo ilaaltan invertid jechuun gombifamaadha jechuudha. Inni kun ammoo daareeshinii objektii qabata jechuudha. Daareeshiniin imeejiitii fi daareeshiniin objektii wal fakkaata jechuudha. Garuu maali kan imeejiidha irra xiqqaa objektiiti jechuudha. Saayiziidhaan yeroo hunda deeminish jechuun irra xiqqaadha jechuudha barbaadeeti. Iddoo imeejiin kaa'amu kana itti uumamuu fi wantoo yoo eessa kaa'ame fakkaattiin eessatti uumama kan jiru as keessatti illee yoo wantoon eessa kaa'ame wantoon biyyoonti 2F duuba yoo kaa'ame kun imeejii irratti yoo isin agarsiise kunoo 2F duuba kan jedhu fakkeenyaaf bakki 2F'dha garuu asiin hanga bakka P tanatti jechuudha 2F jedhamti jechuudha. 2F waan jedhamti asiin illee 2F waan garana damarti jechuudha. 2F waan fakkiidhaan ni jira jechuudha. Muujula keessan irra ni jira. F waan tana duuba yoo kaa'ame fakkaattiin amala akkamii qaba kan jedhu sirriitti ilaaluu qabdu jechuudha. Waan tana F waan duuba yoo kaa'ame fakkaattii akkamiitu uumama riilii fi invertiidha. Garuu wantoota xiqqoodha. Akkasitti kana shamaddatu qabdu jechuudha. Nagaan jiraadha. Turtii gaarii jechuun barbaada. Kana booda immoo maal godha gaafilee as keessaa tooftaatti ban laalee gaafilee bakka garaa garaattirraa qormaatilee garaa garaattirraa waliif fuudhee yeroo gabaabaa keessatti kan inni isiniin dalagu ta'e jechuudha. Nagaatti naan jiraadha jechuun barbaada. Thank you for